Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallattoota kiyya YouTube channel baga jiraatanis baga nagaa taatanii warri Windows 10 fi Windows 7 itti fayyadamtanii jechuun Windows 10 suma kanaadha. Gosuma kamiin yoo ta'u Windows 10 kan ta'e hundumaatii fi waan important kanan waliin ilaalla. Fakkeenyaatiif fi application tokko boostanii yookaanis immoo software tokko boostanii fayyadamtanii erga turtanii booda asirratti akka kanattiin ta'a akka moggaarra gartan kanatti jechuudha. Akka kanattiin ta'a irraa isiniif hin badu dafee yookaan immoo yoo akkas hin feetanitti irraa haqamuu dhiisuu danda'a. Isaan kana akkamittiin annaa waan jedhuu fi akkas goonaa jalqabaa kunoo siitingi bakka jedhu kana rukunnaa. Siitingi erga rukunnee booda siitingiin kunoo akkasittiin nu dhufa. Erga siitii bakka haappi jedhu kana yeroo rukunnu akka kanattiin gadi nuuf yaa'a. Erga akka kanattiin gadi nuuf yaa'ee warra nun barbaachifne appilikeeshinoota nun barbaachifne as keessaa haaluma salphaa ta'een uninstall goona. Uninstall erga goonee booda appilikeeshiniin kun haqameera deemeera jechuudha. Kun mala tokkoffaadha. Hayyee akkas ta'eera wanni nama uninstall godhe akkas ta'eera. Yes, okay. Deemeera haqameera kun jechuudha. Lammaffaa hin hojjetu uninstall kun narraa deemeera kunoo deemaa jira argaa jirtu. Sokkeera. Kuni asirraan dhufee lakkaa'eeti xumuree isa booda xumureeraa yookaanis immoo dhumeeraa jechuudha. Kun magariisa akkuma argaa jirtan kana. Tole erga kun xumuree booda amma immoo kan isa taanu immoo isa kamiidha isa jedhuuf immoo fakkeenyaaf kan itti taanutu jira. Innis immoo kunis akkuma isa kanaa ta'e kara biraa amma warri bakkeetti argamanii fi warri bakkeetti argamne jiru sooftiweeronni kan keessuma ta'anii isaan kun immoo bakka isaan qabatantu jira. Kunaas dhufnaa bakka kana gaa dhufne warri isiniif hin galle bakka maawusii kana qarqaraan rukunnaa sabar taaksii manaajeriitu nu dhufa. Erga taaksii manaajeriin akkasitti nu dhufe argaa jirtu taaksii manaajerii guddisna. Isa booda startup as dhufna. Startup erga dhufneeti amma fakkeenyaaf warreen lama ta'anii yookaan immoo warra nan barbaachifne kana kun amma asiiti disable ta'ee jira, as immoo enable ta'ee jira. Balleessuu gaafa barbaannu warra addanaa disable ta'a kana adda dhufneetu disable asitti goona. Asitti yoo enable ta'e rakkoo nan qabu. Asitti disable keessa arga goone booda kunis haqameera. Tole akkasittiin kana haaluma salphaateen ofirraa haqnaa. Isa erga kana fixxanii booda immoo as dhuftaniituma yookaan immoo as dhufnee jechuudha. Bakka kana erga rukunnee startup bakka jedhu kana rukunna. Ergasii booda kompiitarri keenya naaraa haala inni sila kana dura saffisanni intarneetaaf qabullee wayyaa dhufaa jechuudha. Kana qofa immoo osoo hin taane guyyaa guyyaatti appideetii gochuun akkuma itti fayyadamne baaneen appideetii gochuun illee kunis waan tokkodha. PC keenyaaf nageenya isaaf gaariidha. Antivaayirasiin akka kara malee hin seenneef gargaaraan jedha. Galatoomaa ulfaadhaa kiyyaatu wajjin turuu keessaniif yookaan immoo hirmaannaa gochuu keessaniif galatoomaa fayyaa ta'a ulfaadhaa.